Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Amusaar baga nagayaan gara Amusaariitti dhuftan jechaati. Har'aan kana barnoota tokko qabadhee isinii dhufee jira. Innis akkamitti yeroo barreeffamoonni garaagaraa fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti kooppii godhuuf isin rakkisee akkamitti iskiriinshoot gochuudhaan jijjiiruudhaan barreeffamicha fudhachuu akka dandeettan qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Fakkeenyaaf as feesbuukii irra deemuudhaan tokko haa laallu. Isa kana gochuuf garuu appilikeeshinii tokko isin barbaachisa. Appilikeeshinoota kanneen lamaan wal faana itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Kanaaf jecha as dhufuudhaan as iddoo feesbuukii jedhu kan irra dhufuudhaan yeroo tokko feesbuukii irra cuqaasuudhaan gara keessaatti ni seennaa jechuudha. Sana booddee as piroofaayilii kiyya irra dhufuudhaan poostii jala kana jiru kan hidhamee jiru tokko akkasitti fudhannaa jechuudha. Sana booda isa poostii fudhanne kana iskiriinshuutii isaa fudhachuu qabnaa jechuudha. Iskiriinshuut gochuu ni dandeenya jechuudha. Iskiriinshuut gochuun ni danda'ama. Iskiriinshuut gochuun fudhachuun ni danda'ama jechuudha isa kana. Isa kana iskiriinshuut gochuun fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf isa kana iskiriinshoot erga gootanii booddee as biratti barreeffamichi gara keessaatti seeneera bahuudhaan appilikeeshinicha bira deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf as amma appilikeeshiniin kun gara gadii kana iskrool gochuudhaan gidduu kanatti ni argitu. Isa kana teekst iskaanar kan jedhu kana irra cuqaasuudhaan bantanii jechuudha. Sana booda as gara oliitti dhufuudhaan iddoo kana tuquudhaan gara keessaatti ni seentu. X jechuudhaan beeksifni yoo isinitti dhufe ni dabartu. Sana booda isa kana asii filattuuf jechuudha. Barreeffamni anam iskiriinshoot godhe isa kana kiroop gochuudhaan gara keessaatti kiroop erga jettanii kiroop gochuudhaan isa kana kiroop gochuun ni danda'ama jechuudha. Isa kana kiroop gochuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf isa kiroop godhe kana isa kana bifa kanaan kiroop ni goona jechuudha. Sana booda isa kana ni sirreessina. Isa kan as tuquudhaan kiroop ni goona jechuudha. Kan as tuquudhaan kiroop ni gootu. Haga iddoo barbaaddanii asiinis gara gadiitti dhuftanii haga asiitti erga sanii booda kirooppii keessan tuqxanii sana booda iskaan gootu jechuudha. Iskaan erga gootanii inni kun X tuqxanii keessa dabartu jechuudha. X tuqxanii keessa dabartu. Kana booda isinii hiikee jira. Teekstichi asitti kooppii gochuun ni danda'ama jechuudha. Isa kana kooppii godhee jira. Kana keessaa ba'uudhaan gara appilikeeshinii biraatti seentu jechuudha. Gara appilikeeshinii isa biraatti seentu. Appilikeeshiniin kun all language translator kan jedhu asitti yoo argitan ta'e iddoo kanatti ni argitu jechuudha. Iddoo kana biratti ni argitu jechuudha. Isa bira deemuudhaan yeroo tokko irra cuqaasuudhaan banti. Inni kun isa kana jechuudha. Alaabaawwan biyya hedduu gara 9 ofirraa qaba. Isa kana ni bantu jechuudha. Sana booda iddoo kana dhufuudhaan garamitti afaan Ingilizii waan ta'eef yookaan afaan Oromoo waan ta'eef gara afaanitti jijjiiruu barbaadu sanitti erga sirreeffattanii booda isa kana gara afaanitti jijjiiruu barbaadanitti ni sirreeffattu jechuudha. Inni kun inni jalqaba isin argitan suni afaan Oromootiin waan barreeffameef as bira kan jiru afaan Oromooti. Inni itti jijjiiramu ammoo afaan Amaariffaati. Sana booda as biratti kan isin argitan paste erga gootanii booda isa kana ni argitu jechuudha. Gara gubbaa kanatti barreeffamichi akkas gadi guuruudhaan ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Afuraffaa irraa ka'a gara afaan Amaaraa fi afaan Oromootti afaan Oromoorraa gara afaan Amaaraatti asitti jijjiiramuu jira jechuudha. Afaan feetanitti jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf jecha isa kana mallattoo kana tuquudhaan jala kanatti isiniif jijjiiraa jechuudha. Kunooti isa kana yoo argitan asitti afaan Amaaraatti jijjiiree jira jechuudha. Haala kanaan barreeffama kana salphamatti maal gochuu dandeessu? Gara afaan feetaniitti jijjiiruudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Isa kana asii kooppii godhuun gara biraatti jijjiiruun ni dandeetu. Bifa kanaan yoo deemtanii appilikeeshinii kana salphamatti argachuun itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf asitti iddoo itti maqaa itti kennitanii seef gootanii jechuudha. Iddoon kun iddoo itti idiiti gootan. Kanaaf bifa kanaan feesbuukii keessan irraa
kan suuraanis jiru jijjiiruun ni danda'ama. Kan suuraa jijjiiruun ni danda'ama. Kan wantoota garaagaraas jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Kanarra dhaabachuudhaan barreeffamoota akkasitti didanii isin rakkisan bifa kanaan jijjiiruun ni danda'ama. Suuraas gara barreeffamaatti, barreeffamas gara suuraatti jijjiiruun AI'dhaan ni danda'ama waan ta'eef bifa kanaan yoo fayyadamtani haala salphaadhaan barreeffamoota isin dhiban bifa kanaan jijjiirachuu ni dandeetti. Tiippii biraatiin hanga walitti deemnutti yookaan tiitoriyaalii barnoota biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Ciao.